hashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalamtoota miidiyaa Muraat Orowaan hanga footootu akka itti aanutti isin dhiyaata. Egaa hangafoonni oduu keenya kanarraan tana waa'ee obbo Mansuur Jamaal irraa amma dura waa'ee obbo Fatihaa Mujaa kurre isin buufnee jirra. Waa'een obbo Mansuur Jamaal waa'ee dhimma yaachisaa akka ta'e Mansuur Jamaal gadi fageenyaan ibsee jira. Haala kallattii ittisaala jawwaalaatiin waan irraa odeeffadheen qaba. Obbo Mansuur Jamaal irratti dawwalee waan isa gaafadheen qaba. Waan obbo Mansuur Jamaal kurre isin buusuun barbaada. Obbo Mansuur Jamaal haala dhalaan ammaan tana waa'ee dhimma xiyyaata irratti haasaa jirturraa miidiyoota hedduun na gaafatanii miidiyoota hedduu irratti waa'ee dubartii ilaa sadii bichaa fuudhuudhaaf haadha manaa ilaa sadii fuudhuun barbaadachuudhaan dabarsee jira. Waa'ee kanarratti obbo Mansuur Jamaal yeroo gadi fageessee bal'inaan qorachiisu waa'ee kanarratti dhimmi kun akka narraa dhaabbatu keessaafuu dhimmoonni gurguddaan manni murtii daalachaa muddiin waa'ee kanarratti akka labsii hatattamaan nu labsu kabajaan akka isa gaafadhu na beeksisuu qabda jechuudhaan natti himee jira.